isaan baana koo inaa hime kaatime. Kana duraa deemu taatee nu wakuu ni dandeessani. Hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo ammaa kana mana dubartii Oromoo takka jirraa haalli isiitiis haalaan yaachisaadha. Maal jettee eenyu maqaan kee? Maqaan si eenyu? Asiyaa Mahammad. Asiyaa Mahammad. Mee maqaan si eenyu? Maqaa keenya maal barbaadda? Asiyaa Mahammad. Asiyaa Mahammad. Iddoo dhalootaa si eessa? Haramaadha. Haramaadha. Mee akkami dhuguu amma ilmaan mee qabdi haalli jireenya isii kam keessa jirti immoo? Ilmaan sadii qabdi ammaan tan ilmaan sadeen kun warraan ta'ilaan qarraa wanta kan arganne namni waa kannufillee hin jiru. Ijoollee isii tanarra bumaa amma goba qabaa olluma kanaa waa xiqqoo raashinumaa fi waatti kakkannaa. Anillee rabbi jeetiin bira jira. Ollaa maal ollaa nu gargaaranii musuqa jibini isa jibduu fattaala. Ollaan kaasittuu nutumaan jiru miti. Maal jetti sitti bani ollaan? Ollaan sitti bani? Nu gargaara ollaan kanuma ilmoon irraa ajjeeseemi. Ilmaan kasii jiraatu bani? Ilmaan jalaatu man ilmoon jala ajjeesanii naararanii naa fidanii mee? Ayyee? Irraan duune laakiin ammoo jiraatu man. Kun ogaa haalli isiin keessa jirtu ni agartanii haala rakkina hamaa keessa jirti. Kanaafuu lammiin teenya numaatu walii qoricha. Lammiif qoricha waan ta'eef dubartii Oromoo tanaa hanga dandeessanitti akka cinaa dhaabbatan akka ilmaan Oromootti akka Oromoota Somaalilaandii jiranittis akka gartee wal cinaa dhaabbatan isin jechuu barbaanna. Ijoolleen guyyaa irraan tanaa kana waan guddoollee qabannoo osoo hin ta'in maallaqa xiqqaawee tokko finnee fi dhufne sitti si fudhamu. Asha, Asia, maallaqa xiqqaa tokko si finnee dhufne irraan tanaa. Oodhame, asumaan kayyoo. Antakaan dhabna horiidha. Antakaa horiin dhabna horii bololan qabu ni beekta. Saa. Roorroodhaan dadhabe malee bolola horii takkaan qabu takkaa dhabeen beeku. Akka ati bolola horii hin qabne ni beekna raawwanni si finneef haadha waan bitattu jennee tumaayyee. Har'a isin haalaan qacarra dhukkubaa jira irraan ta'e namoo wallaahi lafa laalee jira Oromoon tanyaa sati cinaan tokkos waa tanat dhuftee tanatti dhufin hedduullee. Saa namni haanis quban qabu wayyaa. Har'a isin tun rakkoo akka ajaa'ibaa irra jirti wallaahi namni quba qabus waan jiru rabbi malee abbaa warraatis hin qabdu. Silaa duu abbaa irraa qabaatte kajoonattinis qacarra kaawwanyaatti waa hedduu silaa akka ajaa'ibaa jiraatti mire. Har'a isinis kun irra baatii lama fixxe. Baatii lamaan talagaa. Anumaa bira jira. Sumaa gargaaru jira jechuudha. Anumaa gargaaru jira. Nama tokko kaasfee waan takka godhu karaa haayaddaaniifillee waan takka ni dhabne jechuudha. Ayyee. Deemuma jira ishii tana kanuma laalee deemuuf jirti maarree minaan hin jedhituma haasa'u malee. Rakkoo ishii tana akka ajaa'ibaa lafa laalu jira. Kanaafuu hanga har'aatti namni dhufee isin gargaare hin jiru jechuudha. Namni hanqarraan tanaa dhufee nu gargaares waan jiru. Ayyee. Gargaarsa mucaa takka karaa keenyaa takka xiqqoo nuti waan nuuf fidde malee. Nam tokko waan karaa waa'ee biraa gargaarsa namni kanuma mucaa tokko faadhaan nu jala deddeemee ishii ta'e nama naa hojii fuudhu dhabeetiin ani heera malee tumichaan na fixxee. Halkan kana guutuu ijoollee irraa eegaatiin bulaa. Tira kanarraa hin eegaa. Yaa 24 hirriiban qabu guyyaa faa kun zaata maal isin dura lafaa ka'e. Ilma dhiiraa tokko kaasfee har'a isiin tun Oromoodha jeellee guyyaa tokko qabee na bira bulullee nagarra ilaan qaarraatti kanaatitti. Har'a rakkoon isii tanaa wallaahi anilleen akka ajaa'ibaa aniitunilleen qolamtiidhaa mire. Egaa baqattuudhaanillee. Baqattaa giseen anaa baqattuu giseen baqattuu tanaas harkaa qabee gaasii bakka yoo inni itti haa taatu. Karaa keenya kanaan gaarummaan isaa taatu nama natti as fee rakkoo isii tana natti dubbatu dhabeellee guutuudha. Ilaan gaarraan tanaa isii tana gaafa naannomaa kophaatti yaqqabee taa'uun jiraanaa dhalaa ilmoon harkaa qaba. Ilmaan kiyya facaaseetiin irraan tana isii keessa taa'u jira. Maqaan isii Asiyaa Mahammad jedhama. Asiyaa Mahammad Abbaas jedhama. Asiyaa Mahammad Abbaas. Dhalattuu Haramaadha isii warra Haramaayaa jedhan namoonni ni beekan Oromoon tanyara guddaan ni beekti obboleessa kiyya. Haramaayaa magaalaa? Magaalaa irraa illee fagoo miti caaduma akkuma feete godhullee. Laakiin ammoo ishii tana wallaahi akka ajaa'ibaa akka ta'e agarte kanatti tumichaan tumichaate. Ijoollee sadii qabdi. Rakkoo akka ajaa'ibaa wallaahi sinjee rakkoo karraa takkaan agarre kunoo tara takka qulqulliftii karaa kanarra ceetii. Odoo nan bira jiraachuu baadha ijoollee ishii tana takka qalteen darbiti jechuudha.
Ela sababni kana ta'e maal seete? Namoonni Oromoon abbaan teenya warraa ishii kanii beekoni yoo abbaa warraan qabdu abbaa warraan du'e koo ijoollee ishii tana doonaan keessa buluu baadde Oromoon teenya guyyaa hanqarraa baatii lama dhukkubu jirtu ka ollaatiin ollatti namni tokko ollaa guyyaa tokko na bira buleen beeku guyyaa tokko takkaa nama na bira buluu sin agarre rakkoo ishii tanaan maa harkaa qabee ijoollee ishii tanaa keessa taa'u jira jechuudha. Qajeelatti akka ajaa'ibaa kananii agartaami. Kanaafuu qajeelatti akka ajaa'ibaatti tolchuudhaas irra deebisaa yoo namni dhufellee haif qulliftee karaa kanarra deemti. Ijoolleen gizee isaa dhaabbattee arrabsitanii ceetii namnummaan ishii tana wallaahi ilaalu jirus hin jiru jechuudha. atis mee waajjira baqataa naannoo kanatti bitanii jirte? Waajjiratti illee dabarsinee jirra. Karaa UN'tiinis guddoonni cuftee qaamaa ligaa koomiteen koree jaanii ni mire. Koreen tunillee nati akka ajaa'ibaatti itti himnee jirra dalaguuf jiranii malee waan dalaguuf jiranii takka ragarra baatii lamaan tana kun akkuma ciisu jirti wallaahi. Ifiifuu kun lafa dhooyitee jirti beelaan du'u jirti qoonqoon nyaattu. Egaa namni ka qoonqoo nyaatee jiraataa mire. Koreenis qaceeloo silaa nuufillee dubbatan egaa'e. Laakiin ammoo asin baane haa. Achuma olii dhufti jaa. Inshallah nuti isaan gad dandeenyutti waan dandeenyuun dalaguu dhaabbanna. Akkuma beekamu hawaasni keenya biyya kana keessa jiru hundinuu wal quban qabu. Sababa gartee wal quba dhabnee fi sababa facaanee fi nama rakkataa keenyallee gargaarachuu dhabne nama keenya kamiidhamellee eenyu kamiidhee keessatti kamiidhamee birroo dhabne jechuudha. Garuu ammaan tana yeroo ammaa kana Oromoonni bika jiruun daawwee dhufteeti bifa siyaasaa osoo hin ta'initti akka hawaasummaatti walitti ijaaramanii akka gartee galma tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Somaalilaandii tokko dhaabbatanii maqaa galma kanaatiin hawaasa keenyaa namoota rakkataa akkanaa kana bika deemnutti gargaaruu jirra jechuudha. Fakkeenyaaf amma maallaqa xiqqaa fakkeenyaaf amma maallaqa xiqqaa amma irraa tana isinii kennee dhufne kana wanni kun ni gee osoo hin tahin nuti akka Oromootti akka kana duraa sanitti rakkina keenya wayii irratti hin laallu xiqqoo qabnu waliif finnee rakkataa keenya gargaarraa jenneeti waan kana dalagu jirraati inshallah ammaas hawaasa keenya bika jiruun hawaasa keenya mara biraanuu geenyee akka wal cinaa dhaabbatan akka isii tanallee namuu cinaa dhaabbatu ni goona atillee jabaadhu rabbi si gargaaru. Bukan negara gara Selawi. Oromoo takkanatti gurmeessee gartee bifa gamtaatiin ilma rakkataa Oromoo kana deemee akkanatti akkuma irratti dhufnee isin laallee kanatti ammallee bakka biraatti deemnee bifuma kana waan qabnuun keessuma keenya waliin buufnee gargaaru jirra. Mee Oromoo takkanatti if ijaaree bifa gamtaatiin maqaa galma tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Somaalilaandii tokko baafatee rakkataa isaanii qofa gargaaruu irratti hundaa'ee deemaa jiru. Kanaan akkam jettaan mee maal sun dhageemate Oromoo silaa akkana bikka hunda ijaaramtee kan wal gargaarte? Wallahi baay'ee ati gaafa kun gacallatti ni ati akka bareedaadha natti dhageema akka isaan haalli isaanii jijjiiramee jiru. Sanifoo ati maaligaa jijjiirama akka duratti irraa illee jijjiiramanii jiranii. Ati Oromoon jijjiirama hedduu fidde baay'eedha hedduu fiddee jirti wallahi rabbi ammallee adiisu. Kasiti hayyee atillee hin galatoomii rabbi isa gargaaruuti si cina jirraati nagatti nu jiraadhu hayyee si deebin inshallah. Inshallah. Yola Wallahi sadeen kun hogamana jira. Assalamu alaikum.